raadiyoonii Dirree Shaggar. raadiyoonii Dirree Shaggar. raadiyoonii Dirree Shaggar. Raadiyoonii Dirree Shaggar. Raadiyooniin Dirree Shaggar torbaan guutuu guyyoodhaan galgalatti sa'aatii tokkorraa eegalee hamma sa'aatii tokkoof walakkaatti dambalii gabaabaa meetir baandii 19 kiiloo heerzii 15,415 irratti qophii dabarsuu hamma jalqaba. Raadiyoonii Dirree Shaggar. Ashamaa akka moltan dhaggeeffattoota keenya kabajamoo caamsaa 18 bara 2022 raadiyoonii Dirree Shaggar irraa oduu keenya roobii galgalaa isin dhageechifna. Oduu waliin hangurmeechaa gammachuuti. Aanaa jalduu magaalaa Shukutee keessaa uummanni jumlaan hidhame. Koloneel Gammachuu Ayyaanaa dhaddacha Ijibbaataa mana murtii waliigalaa federaalatti dhiyaataniiru. Kanneen jedhan ijoowwan oduu keenya irraati amma tokko tokkoon. Godina Shawaa Lixaa aanaa jalduu magaalaa Shukuteetti waraanni mootummaa Bilxiginnaa uummata nagaa jumlaan mana hidhaatti guuraa jiraachuun ibsame. Maddi keenya aanaa jalduu magaalaa Goojjorraa raadiyoonii Dirree Shaggariif odeessa qoode tokko akka ibsutti halkan caamsaa 16 bara 2022tti bari'u waraanni sirna Bilxiginnaa tiksuuf gamas bobbaafame magaalaa Shukuteetti manarra deemuun namoota hedduu ukkaamsee fudhachuun mooraa qubannaa isaa keessatti hidhee jira. Namoonni kunneen mana isaanii keessaa fuudhamuu malee yakka isaan qaban hin beeknu kan jedhan maddi keenya barjaan sobaa aba'oo shanee waliin hidhata qabdu jedhu yoo itti maxxanfame malee badiin isaan hojjetan tokkollee akka hin jirre himan. Namoota ukkaanfamuuf fudhataman keessaa muraasni barsiisaa Girmaa Tulluu, barsiisaa Tashoomaa Hordofaa, dargaggoo Biraanuu Katamaa, abbaasaa obbo Katamaa waliin dargaggoo Konii Mangistuu fi dubartii ganna 50 aadde Baqqaluu jedhaman intala isaanii waliin keessatti akka argaman himeera. Namoota biroo heddummina qabanis halkaniin mana isaaniitii baasuun mooraa waraanni bakkasitti keessa qubate geessuun akka hidhan dubbataniiru. Ganama barii maatiin namoota hidhamaniif nyaataa fi uffata geessanii fi dhaqanis itti agarsiisuu diduu nyaataa fi uffata qofa irraa fuudhanii maatii hidhamtoota naannawa sanirraa humnaan akka ari'atan raadiyoonii Dirree Shaggaritti himan. Sababa waraanni bilisummaa Oromoo aanicha keessa socho'aa jiruuf qofa kaadiroonni fi waraanni Bilxiginnaa namoota sabboonummaa qabanii fi sirna Bilxiginnaa hin deeggarre ajjeesuu fi hidhuun sodaachisanii garboomsuuf gidirsaa jiru malee namoota hidhaman kanneenis ta'ee namoonni ajjeefaman ragaa qabatamaa tokko malee shakkii qofaan akka hidhaman himu. Dhumarrattis taateen aanaa keenya keessatti ta'aa jiru guutummaa Oromiyaa keessatti raawwataa kan jiru taanaan egereen uummata Oromoo akka sabaatti yaaddessaa ta'uu himanii rakkoo kana furuuf uummanni Oromoo kallattii tokko kaawwateef furmaata waloo barbaadu akka qabu dhaaman wabii waaqotu gabaase. Hidhamtoonni siyaasaa Oromoo caalmatti ammoo hooggantoonni fi qondaalonni adda bilisummaa Oromoo dabaan mana hidhaa mootummaa Bilxiginnaa keessatti garmalee dararamaa jiraachuun kan beekamu yoo ta'u, yeroo dheeraaf manneen hidhaa mootummaa Bilxiginnaatti gidirfamaa kan jiran Koloneel Gammachuu Ayyaanaa beellama kanaan dura kennameefiin caamsaa 16 bara 2022 mana murtii waliigalaa federaalaatti dhiyaatanillee abbaan alangaa osoo hin dhiyaatin hafuusaa abukaatoon hidhamtoota siyaasaa Oromoo obbo Tuulii Baa'isaa himan. Abukaatoon hidhamtoota siyaasaa Oromoo obbo Tuulii Baa'isaa akka jedhanitti himata Koloneel Gammachuu Ayyaanaa ilaalchisee abbaan alangaa ajaja manni murtii waliigalaa federaalaa yeroo darbe dabarsee ture komachuudhaan iyyata dhiyeeffatee kan ture yoo ta'u, beellama kanarrattis Koloneel Gammachuu Ayyaanaa dabalatee abukaattonni isaanii caamsaa 16 bara 2022 dhaddacha irratti argamu eeraniiru. Oliyyannoon gareen abbootii alangaa qabatanii jiran galmee namoota 5 kanneen hiikamanii fi lubbuun darbanii sammachuu kan himan obbo Tuuliin himannicha keessas obbo Kiisii Qixxummaa, Usmaan Hasanii fi Lammeessaa Taakkalaa bu'uuruma ajaja mana murtii olaanaatiin hiikamanii akka jiran yaadachiisuun dargaggoo Amaanu'eel Ijjiguu ammoo yeroo dheeraaf isaa waliin hidhamee turuun manni murtii olaanaa federaalaa bilisa jechuun hiikamee gara maatiitti galaa osoo jiruu magaalaa Naqamteetti konkolaatarraa buufamee erga ajjeefamee baatiiwwan hedduun darbuu himaniiru. Abukaattonni Koloneel Gammachuu Ayyaanaa gama isaaniitti yeroon isaaniif kenname gabaabaa waan tureef deebii barreeffamaa dhiyeessuu akka hin dandeenye himanii iyyannoo sana ilaalchisee komii qaban mana murtichaaf afaaniin akka ibsatan himameera. Poolisiin sababa ajaja mana murtii raawwachiisuu dadhabeef barreeffamaan deebii akka dhiyeeffatuu fi abbaan alangaa ammoo guyyaa beellamametti mana murtiitti akka dhiyaatu dhaddachichi ajaja biraa dabarsuun beekameera. Liiban Jaarsotu qindeesse.
Oduu keenya ittaanuun waraanni bilisummaa Oromoo aanaa Sooddoo Daacitti waraana mootummaa Bilxiginnaa haleele. Waraanni bilisummaa Oromoo zoonii giddugaleessaa godina Shawaa Kibba Lixaa aanaa Sooddoo Daacii keessa socho'u lola cimaa waraana mootummaa Bilxiginnaa waliin taasiseen injifannoo gonfachuun dhaga'ame. Miseensi waraana bilisummaa Oromoo lolicha irratti qooda fudhate tokko raadiyoonii Dirree Shaggaritti akka himetti waraanni mootummaa caamsaa 16 bara 2022 aanaa Sooddoo Daacii ganda galaa maallichaa magaalaa Bonjaa jedhamtu keessatti konkolaataa paatiroolii jedhamtu lama lola isaan irratti banuu hime. Lola sanarratti waraanni bilisummaa Oromoo mirgaan galuu ibse. Lolichi sa'aatii muraasaaf qofa gaggeeffamuu kan hime maddi kun yeruma yartuu sana keessatti waraana mootummaa paatiroolii tokkoon deemaa ture haleeluun loltoota hedduu ajjeesuu himeera. Konkolaataa loltoota mootummaa fe'ee deemaa turtellee ibiddaan barbadeessuusaa ragaa viidiyoo raadiyoonii Dirree Shaggariif ergamerraa mirkaneessuun danda'ameera. Loltoonni mootummaa paatiroolii biraan deemaa turan miseensota isaanii irratti tarkaanfii fudhatamuu wayita hubatanitti baqatanii gara duubatti akka deebi'an dubbata. Tarkaanficha eega fudhatee boodas uummanni gidduutti akka hin miidhamneef waraanni isaanii magaalaa Bonjaa keessaa gadhiisee ba'uu hime. Magaalicha keessaa ba'uu waraana isaanii hordofee mootummichi humna guddaa gamas bobbaasuu hime. Waraanni bilisummaa Oromoo lola karaa hundaan uummata Oromoo irratti baname aarsaa barbaachisu hunda kaffalee qolachaa jiraachuu kan hime maddi kun hanga mirgi uummata Oromoo kabaja argatutti qabsoo waraanni bilisummaa Oromoo roga kamiinuu taasisuu kan itti fufu ta'uu dhaadateera. Gabaastuun Hawwii Qajeelati. Aanaa Boosatitti hordoftoonni amantii waaqeffannaa hidhaman. Godina Shawaa Bahaa aanaa Boosatitti hordoftoonni amantii waaqeffannaa waraana mootummaa Bilxiginnaatiin ukkaanfamanii hidhamuun ibsame. Hordofaan amantii waaqeffannaa ta'e tokko bakkasii raadiyoonii Dirree Shaggariif akka himetti aanaa Boosatitti galma waaqeffannaa hora doonitti sirna amantichaa irratti hirmaataa kanneen turan namoonni 5 caamsaa 8 bara 2022 hidhattoota mootummaatiin humnaan ukkaanfamuun qabamanii eega hidhamanii booda hanga yoonatti mana murtiitti osoo hin dhiyaatin jiraachuu ibsan. Gabaasa Wabii Waaqoo Iftuu Galataatu dhiyeessa. Poolisoonni humna addaa Oromiyaa waaqeffattoota halkan galma hora doonii keessa turan karra galmaa cabsanii itti seenuun badii tokko malee namoota 5 qabanii akka hidhanii fi hanga har'aatti dararamaa akka jiran dubbatu. Waaqeffattoonni kunneen dabareen galma buluu guyyaa sanaa kan isaanii ta'uu isaatiin bakkasitti akka argamanillee maddi keenya dabalanii addeessaniiru. Waaqeffattoonni kunneenis to'ataa mana kuusaa galmichaa Isheetuu Gadaa, abbaa herreegaa galmichaa Gammachuu Tashoomaa, miseensota galmichaa kan ta'an Boosee Baabsaa, Gammachuu Raggaasaa fi Ifaa Lammii akka ta'an ibsanii ukkaanfamuun eega hidhamanii torban tokko caalus hanga ammaatti qorannoon tokkollee osoo irratti hin godhaminii fi mana murtiittis otoo hin dhiyaatin manuma hidhaa keessa akka jiran himu. Dabalataanis qaamoleen nageenyaa fi gareen milishaa yeroo sana poolisoota humna addaa Oromiyaa waliin socho'aa turan barjaa galmichaa kukkutuun muka barjichirra turellee buqqisanii gatuun jibbiinsa amantii waaqeffannaaf qaban ifatti agarsiisuu isaanii dubbatu. Akkasumallee galmicha guutummaatti dhabamsiisuuf dhaadachaa akka turan himanii dhaadannoo isaanii kanas milkeessuuf amantii waaqeffannaa balleessuun dura hordoftoota amantichaa hidhanii sodaachisuu fi jiilchuuf kutatanii hojjechaa waan jiran fakkaatu jedhu. Kana duras waayyuu galmaarraa jalqabee miseensota amantii waaqeffannaa hedduu hidhaa turuu kan yaadachiisan namni kun ammas bifa haaraan dhaadannoo Oromoo fi Oromummaa balleessuuf dhaadatame galmaan ga'uuf hordoftoota amantii waaqeffannaa irratti xiyyeeffatamuu dubbatu. Amantiin waaqeffannaa akkuma amantiilee biroo amantiidha kan jedhan maddi raadiyoonii Dirree Shaggar falaasama Oromoo waan ta'eef qofa amanticha dhabamsiisuuf irratti fuulleeffatamuu dubbatu. Dhumarrattis akkuma abboonni keenya lubbuu itti gabbaruun lafee itti cabanii dhiiga itti coobsanii dhaloota har'aan ga'an nutis wareegama barbaachisu kamuu kaffallee duudhaa, seenaa, safuu, eenyummaa fi sirna keenya jabeessuu malee miidhaa sababa kanaan nurra ga'u sodaannee of booddee hin deebinu jedhan. Hayyuu seenaa fi aadaa Oromoo kan ta'an Sintaayyoo Tolaa addunyaa kanarraa boqotaniiru. Hayyuu seenaa fi aadaa Oromoo kan ta'an obbo Sintaayyoo Tolaa hojiiwwan seenaa fi aadaa uummata Oromoo sadarkaa biyyaa fi idil addunyaatti beeksisuuf hojjechaa turuu maddiitti Daayireektara itti aanaa Inistituutii Qorannoo fi Qo'annoo Oromoo ta'uudhaan tajaajilaa kan turan yoo ta'u, dhibee tasaa isaa mudateen caamsaa 16 bara 2022 du'aan addunyaa kanarraa boqotaniiru. Obbo Sintaayyoo sirni gadaa Oromoo galmee waajjira saayinsii aadaa fi barnoota mootummoota gamtoomanii UNESCO irratti akka galmaa'uuf gahee guddaa kan gumaachan yoo ta'u, hambaaleen gurguddoon Oromiyaa keessa jiran kanneen akka Holqa Soofumar, Dirree Sheek Huseen, Paarkii Gaarren Baalee fi Malkaa Qunxurree UNESCO jalatti galmaa'uun akka kaadhimamaniif hojjetaa turaniiru. Obbo Sintaayyoon bakkalcha seenaa fi aadaa Oromoo turan kan jedhan Daayirektarri olaanaan Inistituutii
Inistituutii Qorannoo fi Qo'annoo Oromoo obbo Dirribaa Tarrafaa yaada miidiyaaleef kennaniin sirna gadaa akka lakkoofsa Habashaatti bara 2009 yuuneeskootti galmaa'ee waggaa 20 dura akka lakkoofsa Habashaatti bara 1994tti yuuneeskootti akka galmaa'uuf namoota hojjetaa turan keessaa obbo Sintaayoon nama adda dureedhaan eeraman akka ta'an dubbataniiru. Kana malees sirna gadaa sirna barnootaa naannoo Oromiyaa fi naannolee ollaa kutaa 1 hanga 8tti kennamaa jiru keessatti ogeessota biiroo aadaa fi turizimii Oromiyaa, biiroo barnoota Oromiyaa akkasumas ogeessota dhaabbilee barnootaa olaanoo waliin ta'uun qophii kitaaba barnootaa qopheessuurraa eegalee hanga dhuma milkaa'ina isaatti gahee guddaa gumaachuu isaanii seenan bara jireenyaa isaanii ragaa ba'a. Sirni awwaalchaa hayyuu seenaa fi aadaa Oromoo obbo Sintaayoo Tolaas kaleessa bakka maatiin firoottan, hiriyoottan isaa fi qondaaltonni mootummaa argamanitti magaalaa Sabbataa Bataskaana Amantii Ortodoksii Garbeelitti raawwatamee jira. Liiban Jaarsotu qindeesse. Hayyee dhaggeeffattoota keenya kabajamoo oduu namaaf qabanne kanuma qophii keenyaaf waliin turtii gaarii qabaadhaa. raadiyoonii Dirree Shaggar. raadiyoonii Dirree Shaggar. raadiyoonii Dirree Shaggar.